din geetaachudha nama humna qabu yoo gadi halkan tokko miiliyoona 5 ijaa guuruu danda'a baqa miiliyoona tokko yoo guure maaster Shahabuddin illee miiliyoona takka yoo guure walumattu miiliyoona takka yoo ta'e miiliyoona walumaa galatti miiliyoona 7-8 ta'a yaada jedhuun viidiyoo waraabee hawaasni keenya haa galatoomuu jedhe natti bilbilamee mallaqni ati jettu kun akkaawuntii gubbaa hin jiru inda gongorte sitti fakkaate afaantu na alba'ee natti fakkaate natti fakkeessan jedhi viidiyoo waraabnaan jennaan marhaabaa jedheetini ka'ee viidiyoo waraabee jechuudha inda goggoree natti fakkaate natti fakkeessanii mallaqni sun akkaawuntii irra hin galle dhiifama naa godhaa yaa ummata kiyyaa ani isin jecha qabsaa'aa ture waggaa kana hunda dhiifama jedhee viidiyoo lammaffaadhaa waraabee faayila cufee galee erga gaafsaniiti an dhimma kana keessa hin beekon namni seente naanaa jedhu asaaba'u achumatti dhisi biraa galee wanni ana wal qabatu kana waan hanqate waan galee waan hafe hunda kan beeku akkaawuntii dhuma saneen gubbatti waan kan ammallee baasuu barbaannaan boru koreen godhamee namni sadii baankii isteetimentiin gadi ba'ee herreegni godhamee anamma akka mataa kiyyaatti akka seera Itoophiyaatti isteetimentiin nama tokko abbaa malee namni dura baasuu hin danda'u. Baankii isteetimentii ka amma asli as gubbaan deemu kana ani ittiin amanu hin fudhadhus kan fudhadhu yoo Abdii Raggaasaatii fi manguddoon namni 2-3 godhamee baankii ergamee isteetimentiin baankiidhaa herreegni dirqama amma jiraachuu illee qabu mallaqni baalaansiin amma dirqama jiraachuu illee qabu waan bahe jira waan gale jira guyyaa mallaqni kun itti eegalame jira hanga guyyaa har'aatti herreegni dalagamee mallaqa meeqatu seeni mallaqa godhama aya teekotatti tarraa carraa hundi keessanuu kenna dhaagatitti amaataa keessatti dhabanna warra asirra jirtan namni kuma 16 jirtan kunii fi olamaa hundi kennallee gaafa inni dhukkubsatee galtee itti galte ati viidiyoo hojjette san irraa kaase haga dheengaddaa tanaatti ani gaaf kam waan kana godhe beeytanii ummanni kenna buqqa'ee gargaarsa jennaani inni suuraa fidee maxxanse badaa mucaa kana gargaaramoo ummata kana gargaara jedhee confuse ta'e ummata gargaaruuf akkaawuntii eeyyama qabu baasisiisu tadaradarurra jira mangistii wajjin isin yaadachiisuudhumaa fi mangistiin Itoophiyaa anaa wajji soddaadha hangizee hojjetaa biiroo kamuu dhaqu soddaa abbichuutii jedhe itti dawwala obboleettii isaatu jaartitii yaani kaadireen hundi si fishfi jiraatu waan jisun gooti kazaan mee waa konfiis ta'e akkaawuntii kana laalaalii jedhe itti ergen Itoophiyaa Nigdi Baankii manaajaratti birrii miliyoona 16 fi 2,276 birrii 409 fi saantibii 79 seenee baatii sadan arfan kanaan jedhe piriintii godhiinaa ergii jedhan obboleessa kiyya galatoome biyya waliin qabna mootummaan isin bulchaa jirullee soddaadha sumaanuyyuu tole jedhee waa'ee akkaawuntii eeyyama qabu minaaminii karara na buusee akkaataa itti eeyyamamu minaamin adda baane amma anumaa san gaafa rabbii tokko yoo dubbiin tun faallaa gortee walit dhufe jedhee dokumentii godhee kaayataa jiru anumaa akka isinuu sadaqaa ilmoo sadaqaa ittan sadaqaa mubaaraka hojii fudhannataa jiru gowwa goonni keenya akkas zaytiin itti naqee tasirraa sadaqaa funaan ta'a addisuu abdii gargaarsisii naan jedhan arrabsan jara keenya naan arrabsinaa birriin guddaa guuramee shilingii guuradhaa achi miliyoona jiraa jennaan didan viidiyoo waraabanitti erganii abdiin hagarumaan dhufe aboota sama waraabanii iccitiin keessa baasanii dura haa shaqqalattuuf callise abdii keenya dubbiin akkamii birrii meeqatu galee meeqa barbaadaa jennaan miliyoona 4tu galee miliyoona 5tu galee 4 barbaadaa naan jedhe kaleessa mana baabatitti 4tu galee 5 barbaadaa jedhe lafarratti haasawa isaa haasawa wal dhabullee viidiyoo 3 qaba annama kana jala deeme kokkee nama qabena ginee nama wal qabne ida akkaatanan itti nama mooyu taraa takkaan ol ka'ee sin qabadhuan anamma abdii Itoophiyaan guutuu yoo irra gorte yoo bakka araadaa ta'e akka heydariin jedhan kana viidiyoo biraa hojjedhu jedhanii faaxee kan isinirraa kijibe malee karaa dhugaatiin Itoophiyaan guutuu yoo irra gorte abdiin harkaa baasuu hin dandeettan ma'assalaama dhimmi Abdii Raggaasatiif dhimmi kiyya በፒስ ብቻ ነው የሚያልቀው
Peace yon ta infitun dandeettan. Ani gowwaadha hin beeytan. Inna sanirratti amma miliyoona 5 jennaan gannaa liqimfamuu jala kana kunoo ijoolleen nama arrabsaa keessattuu warri keenya kun akka bada nama arrabsa ka warri islaamaa waliin qabnuun kun amiiruma keessa galee ka dura sila du'uu ni hedu asirra fide. Eega fide immoo fide. Amma waan naa gootan. Yoo waan kanarraa hubannoo qabda warri korellee Ustaaz Qaasim Faantillee Abaazarri Faantillee Ustaaz Xaahir Faantillee Aliin Faantillee dubbadha. Yookaan yoo birrii miliyoona 30-40 isin gaafatan kunoo namni 18,000 jira amma birrii gur. Yoo miliyoona doolaara 55,000 san taate doolaara 55,000 jechuun bilaak maarkeetiin miliyoona 9 baankii yoo taate gadi bu'aayu. Kanuma miliyoona 10 yoo baankiin taate miliyoona 10 ta'a yoo bilaak maarkeetiin miliyoona 9 ta'a. Miliyoona 7 tirfii jira jechuudha. Gargaarsaaf ga'ee irraa hafa birrichi. Kanaaf yoo dandeettan asumatti haa dhaabatu anillee dhiifama gaafadhaa obboleessa keenya uummatarraa dhaaba. Dhimmi piraayiveetii jaartiin wal lolanii uummatarraa ganamaa galgala ilmuun kun haa dhaabbatu jara keenya maqaa keenyaafuu gaarii miti wanni kun. Akkasii warri mootuu lakki aslii hin dogoggorte. Birriin haganaa yoo jettan mootuu dubbadhaa olamaa'onni keenya asirra jirtan. هنا رمضان يودو وقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ فرحان. كم نجاجر تنون دكيسانو؟ نجا فيا. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله جيتش ما دايك أتوقع دبتان إن شاء الله دبيون دوا سوجر تاني سنيتا كان يرسنه. بلي سكين يابدي ربنا في يسوع نجال كبارا. كلام فارق إسلام ما صارت قدي سعادة أبو. haa ta'uti akkuma jettanu nun akka garee shaadaatti ni jalqaba akkuma nama kamiyyuu waan kana dhageenya akkuma nama kamiyyuu gargaarre malee garee shaadaatiin wanni wal qabatu hin jiru garuu warra garee shaadaa faana nama hojjetaa ture jechuun nama daawaa gochaa ture jennee amanna garuu wanni kun akka garee shaadaa faana akka biraatti waliin qaban akka adda nu baaftanii garee shaadaa jechuun asliidhuma isinis wal qabata jechuudha akkas taanaan wanni isin duuba waa dhuskine hojjennu hin jirru nuti yoo goone isinitti achas baanee himanna waan jirullee dubbanna jechuudha. Dhugaadha immoo erga inni mana yaalaatti gadi bahe ammoo waan kana nu qaqqabee jennaan ustaazonni poostii godhanii jennaan dhaabbadhee maal mara poostii godheyyuu. Silkii sirreeffadhaa. Nagaamu sagaleen kiyya. Ishee dubbadha. Ani jarjareeyyuun goone erga namoonni godhanii bultii 4-5 turee godhe maaliif jennaan uumama kiyyatti waan jarjaru isinii galee maaliif jennaan waa adda baafachuunaaf wayya. Akkati isaatee nama wayiin wal qunname waa gurrana buusanii tole jedhee dhuma dhiise garuu isa wajjiniin immoo bilbilee haaseera dubbis dhos abdiidhuma bilbileetiin waa ittiin haasee waan tokko dubbii alarra jira waan hin quba qabu hin qabu laakiin ammoo waan kun yoo waan ta'u taate gara fuulduraatti akkaawuntiinis kan irratti ta'uu hin qabu koomitii keenya lammaffaa yoo deemuufis dhuguma birriin si hanqateeti immoo ammas birriin hagami reefarii barreeffames nu kenni birriin si barbaachisu hagami jedhee waan hunda gaafadhee san boodee tole jennee adda baanee bultii lama booddee reefarii fi waan garaagaraa naa kenne. Haa ta'u har'a ganamallee dubbii wayina qaqqabee ture dubbii sana namoonni beekanii jechuun koree biyya keessaa wayii akka waan kana walgaanii haasa'an dubbataniiru garuu dubbiin kun galgala si dhaqqabsiisna sii bilbila naan jedhanii naan bilbila asuma irratti wanna jechuu jira namoota arguu jira. Yaanni ko akka kootti osoo dubbii kana amma asitti dhaabdanii warri koree har'a yoo isa bira deeman ta'e bakka inni deeman eessatti akka deeman maal akka haasan adda baafannee deebinee isaanis walitti finnee hundi keenya dubbannee as deebinee uummataaf ifa osoo goone wanti amma jedhamaa jiru kun dhugaa moo kijiba hin amantaa sirriidha waan kana taanaan uummatatti waan dhufnee himnu lakki immoo waan kun kijiba jennaan immoo akkuma jettan isteetmentiin dirqama utuu isin asirratti dubbatiinuu anuu haaseera ganama nama naan haaseen dubbii kana waasoftanii isinii amanamuu baate isteetmentii akka nuu fiddanii isteetmentiin nufu taanaa waan kana irratti hojjechuu hin dandeenyu akka haasoftan taanaan maaliif jennaan uummanni muslimaa gowwamuudhaa hin qabu sababa keenyatti kanaafuu irraa dhaabbanna jennee har'a xiqqoo irraa dubbanne gara zuhrii na fakkaata kanaafuu waan kana osoo haasofnee yoo inni waan kana godheera dhuguma birrii nama kana galeera moo hin galle nu amane welcome amanee uummatatti bee waan jedhu akka jedhu
lakki immoo hin amanu jedha taanaan immoo yoo isteetmentii nuu baasee asirratti beellamaan bor galgalas ta'ee boroolees ta'ee beellamaan osoo as nuu dhufee godhame wanni kun ammatti yoo jennee inni dhufee dubbatu taanaan isteetmentii of harkaan qabnu taanaan cal jennee dhuma dubbannee nunis miiraan haasofnee namootas miira keessa galchinee isaaniin illee miira keessa galchuun immoo garam nu deemsa laata maslahaan isaa akkamtaa waan jedhuuf mee waan kana otoo akkasiin laalle akka nama xiqqoo isinirra waa beeka osoo hin taane akka nama xiqqoo wanni itti yoo kana goone jechuu yaada isin gaafadha. Lakkin haasofna hojjettanis immoo haasa'uu hin dandeessu laakiin kanatu irra gaarii na fakkaate yaada. Asli amma haasa Ustaaz Farhaan haasa akkuma adeemsa qajeelfamaatti ilaallaa waan kana har'a guyyaa har'aa akkuma reef dubbadhetti ana Ustaaz Xaahir Galatooti Sayyaadha Suudii Jamaalii nama gara shan jahaa taane waanuma kana haasofnee sirreessinee kallattii qabsiisne jenneeti wal geenyee turre guyyaa guutuu eegaa turre tasa Abdii fi obboleessa Abdiif illee mijoofnetti fakkaata. Mee Ustaaz Xaahirtu waan kana keessatti illee walitti illee nu qabe waan ta'eef koree gizaayii koree turre har'a waan sanillee xiqqoo obboleetti Islaama bakka duraa jira. Hin gaafanneen illee asuma jira waan ta'eef walaa seenu Xaahir Ustaaz Xaahir mee yaa musliimuma obboleessa illee waa takka. Yaa Rabbina adiisu wallahi. Hayyee. Mee Ustaaz Xaahir waan jalqabarraa waan irratti oollee waa hundaa'u ana mana taatti tasaafareetiin obboleessa mazmuura dhaggeeffataa deemu nama isa waraabee na erga jira maal jettan ijoollee tana dhogga wallahi akkana walitti jiru ana hunda caala jechuudha waan hunda amma waa isin dhaamadha nama waa isin dhaamadha hunda caala waan isin dhaamadha maal beeytanii ijoolleen tun hin jarjartii akka ana walitti buune mucaan gowwaadha yoo xiiqii namaan qabe dhagayu humna keenya olii waan najisa walitti bu'inaa jedhan kun waan hin beekne because waliin beeknu waan ta'e birrillee isin kennaafi waan qabdaan guuraa kennaafi rakkoo miti garuu ani ummanni yoo gowwoomu garaan nan danda'u fayyaaluma makiyya garaan nan danda'u amma Abdii maasha Allah dullee umaa hamtuu irraan dhageenye bakka birrii kana malee mucaan kun maasha Allah jedhan addisuun Asli addisuun nama taasisa hojii yaabbateetiin viidiyoo waraabeen erga jira kunoo sheekonni teessa waan godhatu jedhee sodaachisaa boodatti deebina booda nu sodaachisa jedha amma waan goonu qubna gaditti haa deebinu eenyu gadi himiti amma waan goonu akkafaa Abdiin Raggaasaa haa dhufu laal Abdiin Raggaasaa illee haa dhufu marhaabaa haqa keessan dhugaa keessan kunoo tedheetiin waan foorjii deemtuun kana ifaan ifatti aggaallatu qabna guyyaa boruu horee uumamtee malee maqaballeessaa kanaati. An seenaa keessatti miidiyaa kanarraa gad dhufe jechuudha. Aaree arrabaa waa balleessuu waan kiyya soba jechuudha rabbiin natti hin beeku kophaa kiyya tafaallama. Ankalee kiyya baaseetiin hin yaalchisaa isin hin jedhe bar wallaahi birrii takka isin hin gargaarina mileena 16 kana anatu baasee yaala isaa barbaachisu full ana full sponsor irraa ta'a wallaahi. Ayyee wallahi. Abdii waan kanatti Ustaaz Xaahir yoo ka beekute Ustaaz Xaahir carraa kana dubbatu. بسم هيدر أتي أوبسنيتي إلى أصل الدين السلام عليكم. عليكم السلام. إما كان نمني بفقفتيو يا ذا كني بريدة هيدر اللي أولا كنيرة أستاذ فرحان اللي واجد أنا مي أستاذ طاهر يور إما كان كيسة كوريت أني كبيك أنتاتي بلي ينكي يا ربي سودان نيوان جرو كيسة رجاجر تلفقاو النور جرا يوكان أمو يو أدانين بافن أكريف أستاذ فرحان جنان كانت تدبافن نجار حواسا دي بنان اللي وان توكو أستاذ طاهر ميت وجاجر تسيلفن وكايا جدور أنا فرتني هيدر ناوبسيت اتدابي أسد أستاذ طاهر ربنا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذا حسابا يلي ناس ونس جباب دمان حسا وهاي بوليس كينا أبدي رجاساتي وجول كبته نمني لكبستون نجرا فيو لين نجرا عتاوتي وانت كون كدارا دميسا أمة إسلامه هندا رفاسيسه مسلم تودا قفاميتي وري أمانتي برولة رفاتي في جراجة مالف inni kaan amantiidhaan deeggaree inni kaan namummaanis ilmi namaa kun nama deeggaruu danda'a. Obboleessi keenya kun erga gaafa dhukkubsateeti namni hedduun deeggarallee ture gaafachallee ture. Haa ta'uti gaafa jalqabaa namoonni miidhamuu isaa irraa jalqabee waliin dhaabbachaatiin ture ni jira.
keessatti kan nuti beeknu waa'ee kanaa irratti tokko Haydarii fi Mubaarak Adam Ustaaz Mubaaraki jara lamaan kana beekna. Yeroo san akka carraa ta'anis umraadhaaf Saudi jira. Yeroo san keessatti akkuma dhageenye rifannee obboleessa keenya Haydar faatti wallee gaafachaa turre akkasuma nama biroollee hordofaatiin turre. Haa ta'uti obboleessi keenya kun hin fayyine dhibamaadha dhibee keessa jira. Guyyaa irraa xumurumaan wayyaa. Guyyaa irraa kana guyyaa irraati iyyuu miti armaan dura obboleessa isaa magaalama keessattiin argee addisuudhaan bar abdii miidhamaadhaan aan jedhe miidhamaa ta'uu ni beeyna kanaafuu waa'ee abdii hojii qabatee deeggarsi haa godhamuu fi yaalamuu qaba hanga biyya alaatittuu deemee haa yaalamu dhimma kanarratti ammoo koreen itti haa godhamu waan jedhu wajjiin haasofnee turre jechuudha. Addisu sana booda haalli tokko tokko waan namaaf hin mijanneef anis namoota tokko tokko walitti qabnee dhimmi abdii kun koreen ijaarramee koreedhaan hoogganamee yaalli isaa yeroo gabaabaa keessatti akka godhamuuf waan Networkiin isin qaqqabaan. Networkiin isin qaqqabaan Ustaaz. Obboleessi keenya baay'ee miidhamaadha. Kanaafuu waan jiru taafillee ifoomsaa deemuun barbaachisaadha jennee waliin haasaa turre. Haa ta'uti akka carraa taanee abdiin arganne abdii innaa bilbilutti. Sagaleen keessaniin badee ture waan ta'eef bakka ammaa deebi'a. Iddoo kam? Ifa gochaa deemuu qabna waan jiru waan walgeettii keenya guyyaa har'aa. Okay, wanti kaayyoon keenya walgeettiin har'aa inni jalqabaa tokko obboleessa keenyaaf maallaqa agamitti akka barbaachisu akkasumas ammoo yaadni jiru akkaawuntiin haa banamu waan jedhamutu iyyuu ture. Akkaawuntiin maqaa nama sadiitiin banamuu qabaa waan jedhu Abdii Raggaasaa ennu obboleessi Abdii addisuun dubbachaatiin ture. Hayyee isuma kana mari'annee koree itti goonaa koree waan kana ifoomsaa deemuu qabaa jennee irratti mari'anne. Innaa marii kana irratti walii gallu obboleewwan keenya kana bira dhaynee akkasuma du'aalee goone abdiidhaaf dawuu fi bilbil irratti ammoo tina dhukbaadaa garaa kanarratti dhibba dhorkee jira naan jedhena. Inna gaamami? In badaa bakka qubna garii yoo geettan hin badaa I think hin beeku. Konnekshinii ta'a waan biraanatti fakkaatu. Dhimma isaa wajjin wal qabatee abdiin bakkeen bakka hukumni maarree seene ilkaan mutaan seene yani irra hin qaqqabina. Homaa rakkoon qabu. Ani sirreessuu hin danda'u. Dogoggorri yoo jiraate erga gadaan wallollee birrii 500 irratti gisee na ergee ka'e dhufee abboo qaatanaa ergee dhiifama jinan uummanni guutuun araarame. Egasii waan biraa walame. Sirreessuu hin danda'a. Nama waan haasa'e kana guutuu deebi'ee arrabuu hin danda'a. Rakkoo miti. Nagaamstaati. Ayyee bareedaadha. Dhibbuma kanaa wajji wal qabateeti. Abdii yaalamuu qaba waan jedhu irratti koreen ijaarramuu qabaadha. Ulaagaan jalqabaa. Ulaagaan jalqabaa abdiif maallaqa gahaan dura immoo hagamtu gale inni kunillee inni fata'e waan hanqate irratti ammoo hawaasa deeggarsa itti gaafannee obboleessi keenya akka yaalamuu koreen ijaaramuu qabaa waan jedhu irratti namoota kana walitti qabne. Erga walitti qabne namoonni kun hunduu yaada kana ni fudhatan. Erga fudhataniin booda wal geennaa jennee dawwalle. Abdiidha yeroo bilbilutti abdiin ammoo na dhukkubaa hospitaala deemuu barbaadaa jennaan nama hedduun jirraa abdii sitti dhufnaa jennaan lakkii anamma achi deemaa mee akkam goonaree jennaa achitti isinitti dhufaa nuun jedhe nutti dhufuu hin dandeenye obboleessi illeen akkasuma haajaadhaaf jedhee nu biraa kute bifa kanaan gargar baane jechuudha. Walitti deebinaa kan jedhu irratti guruuppii ijaarree dhimma kana isaan illee itti galchine waan jiru waan ammatti uummataaf galaa ture
hin beeynu anaga birriin aga guurramaa ture hin beeku ani koree miti jechuudha achi keessatti namni adda durummaadhaan dhimma isaa harkaa qabu Haydarii fi Mubaarak hiriyeessaa turan jara kana lamaantu jalqabarraa quba qaba jechuudha. Mubaarak Musammaa moo? Jalqabarraa kan quba qabu. Mubaarak Musammaati? Mubaarak Ustaaz Mubaarak Adam. Mubaarak Adam jedhama. Isaa fi Haydartu jalqabarraa. Yoo waan akkanaa keessatti maqaan koo waamna siniin ta'u miti. Warri maxxanse. Siniin ta'u miti maqaan koo waamta malee. Alaa kulli haalitti. Ayyee egaa jalqabarraa keessa jiraatin. Amma walumaa galatti walii gallaare. Ayyee yaada baay'ee gaariidha. Wanti irratti walii gallu erga wanti kun dhufee bakka kana gahee koreewwan kunniin guyyaa boruutirra ganamarraa walitti deebi'anii mari'atanii dhimma kana ifoomsuun dirqama ta'a jechuudha. Erga wanti kun bahe dhugaan illee bahuu qabdi. Isa kana wanti jiru erga bakka kana gaame isteetimentiin guyyaa obboleessi keenya dhukkubsaterraa deeggarsi eegalamirraa eegalee isteetimentii baankii obboleessi keenya baasee erga baasee booda hirreenni godhamee erga hirreenni godhamee booda yaalaaf waan isa barbaachisu wajji wal qabatee Heydar guyyaan gargaarsa eegalamee qaba viidiyoo uummanni haa waraabatu gaafa meeqatti eegaltan gargaarsa. Guyyaa gargaarsa. Gaafa meeqatti gargaarsa eegaltan. Nan laala itti hafufan gaafa Ramadaan wayiiti. Poostii keenaan. Dooktar Abbaa Imaamaan galchine gaafa abdiin wanni kun itti galte iskiriinshuut godhadhaa hundi keessan deema. Namni 15,000 as jirtan kun namni dhugaa barbaadan gaafa jalqaba inni waan kun itti galte deema iskiriinshuut godhadhaa. Dubbadhaa Ustaaz Farhaan. Ayyee jazaakumullahu khairan xiqqoo dubbadha inshaallaati. Guyyaan sun aanuu fiduu nan danda'aliyaan nahu jalqaba gareen shahaadaa dhaabbanni isaa maal akka ture isinitti himuu barbaada. Nutu jalqaba birrii sana galchee waan taateef akkana bilbilamee rifadhee yeroo jalqaba akka gargaaramu nam tokko birriin gaafatiina ammatti jenneen akka garee shahaadaatti. Wanti isin gootani birrii akkaawuntii dhuunfaarratti hin sassaabina. Kunoo koreen shahaadaa biyya keessa jiranii barreessaa fi akkasumallee wanni garaagaraa biyya keessa jiran wanni hin jedheen birrii akka nama dhuunfaarratti hin sassaabne. Nuti akka nama dhuunfaarratti birrii sassaabatanaan hin sassaabnu. Maaliif jennaani waan koreedhaan godhame dhaqaa maqaa keessan birrii akkaawuntii baasaati nama 4-3 taate akkaawuntii kan erga baastanii booddee sassaabna. Akka nama dhuunfaarratti birrii sassaabna. Haga sanatti garuu gareen shahaadaa waan qaburraati haa gargaaruun mana yaalaatti waan barbaachisu yeroo sanaaf bilbilanii waan barbaachisu birrii ergaa ture jechuudha. Waan garee shahaadaarraati. Hamma wanniidhaan bahutti jechuudha. Amma koreedhaan bahutti. Sanbootteedhaa bahanii osoo hin beekin. Baatii meeqa Ustaaz hojjetanii agarraa jedhu. Maal jettan? Baatii meeqa hojjetanii aga amma? Wallahu alam sadii ta'e inni akkuma gaafa dhukkubeeni bar hin beeku sanii yaadadhu laaluu danda'allee birriin galcheerraati jechuudha guyyaa san laaluu danda'a. Baatii 3-4. Mumkin ta'uudhaa danda'a. Dirdabt hin beeku. So kanaanaa godhamu jennaan otoo ani kanaan jara eegaa jiruuti bahaniiti akkaawuntii kanaan hassaabu jedhanii gadhiifani. Akkamitti akkas ta'a jedhee warra koreetti keessaan dubbadhee jennaan yoo dubbatame akka biraatti ilaalamna wanti akka goonuu dhabne naan jennaan khalaas jedhachumarraan irraa dhaabbadhan gama kooti akka nama dhuunfaatti waan gargaaruu fi du'aa gochoo ta'e malee waan biraa keessa illee hin seenne eeggasiiti. So wanni ani jechuudha barbaadu warri garee shahaadaadhaa silaa dhaabbanni keenya yookiin immoo dhaabbiin keenya kana ture wanti nuti feenu kana ture hin taane ammoo waan ta'eef immoo nun akka garee shahaadaatti garee shahaadaa nu jalaatiin tuqiina gareen shahaadaa kan keessanii waan balleessaan jiroo jiraate ni fudhanna laakiin ammoo nama balleesse kamuu nama uummataaf deemu kamuu si wajjiniin jirra ammas illee waan kana sirriidha jechaan jiru sirriidha wanni kun adda bahuudhaa qaba laalamuudhaa qaba isteetimentiin laalamuu qaba inni illee dhufee dubbatuudhaa qaba yoo dhufaniin dubbatamne ammoo waan of harkaa qabdan isin baasan Ustaaz Farhaan amma gilee isin wal mormitan warra amantii kanaan hadiisa fi qur'aanarra daliila jiruun fudhattaniimi sirriitti. Anamma hadiisaaf daliilan isin dura dhaabatan fudhattan hin fudhattan fudhachuu baattan waan isin godhu qabu isinitti hima. Dhaabbataan jirtu jenne aslee maaltu jira beektaa ati sirrii yookiin of harkaa qabaachuu dandeessa barsi mormuun jiru. Wanni jedhee mee komiteen akka biyya keessaatti amma warri jedhan kun wal bira dhaqanii har'a argachuudha yaadan kun har'a isaa argatanii mee as deebi bilbiloo seene.
Itaafu waa jamaa bilbila seeneef na fakkaata. Inni dhagaa bilbilaa jira. Ustaz. Odeeffannootu as fiigaaraa obsaan qaqqabuu hin gayyaaniira. No, ani waan ati dubbattu kijiba jechaan jiru maaliif jennaan namoota hedduurra har'a guyyaa har'a na dhaqqabaa ture waan ta'eef waan baay'een jechuu informationii jechaan jiru siin. Garuu waan kun tasgabbiidhaanii akkuma har'a jedhan komitoonni dhaqanii isaaniin haasa'anii waan kan dhugaadha akkam gootan eessatti bee jedhamee haasa'ame yoo dhugaa taate dhugaadha jedhame. Lakki yoo kan jedhan taate immoo akkanii isteetimentii waliin Itoophiyaa keessatti akkuma jedhanu abbaa malee bahuun hin danda'amu na fakkaata. Waliin isteetimentii baasanii akka uummatatti as nuuf fidan irra bareedaadha malee nuuni wanni hojjechaa ture akkuma isin amma jettan uummataa malee nama qobaatti akka birriin galuun feene ture. Uummanni keenya immoo kanaan akka miidhamuu hin qabne ganamarraa zuurii irraa kaasee naan dubbatamaa ture baatan akka viidiyoon hojjenne mee qo'aa itti ilaalla jennaan tole jedhee naarra eegaa ture galgala kan sibilbilaa information hunda fudhannee dhufna jennaan. So baaneen dubbanne nuti agarraa garuu waliin mari'achuudhaan warri garee shaadaa waliin qabamuu dadhabne gidduu kana torbee guutuu wal barbaadaa turre walitti dhufuu hin dandeenye hunduu mashguul matee jechuudha. Haasasaan dubbachuu salfattan malee keessan isin geechuu isinillee. لا جلكم وان تكو ترغان قباتيني ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جد وان تكو دوني سنقبت درا أدبا فدا جد تربي درا اللي رجيتره وان سن أما اللي رجعت وقاد أي نرجعني أما اللي حر نبي سين فتبينوا ترترى الموت تبين الدليل في دينه بريدة قوتي وان قبض سنة مال جنة رياما إسانو في دني دفمو وان كان قافتاي دفمو أكم قد أما موش الجنة يونو كفتا سرتي هاسوني فرمات أرجع تلاتا أما بر أتكون نركا جيرا كسكز جتة بودن ديس أماني لا كان غرغار سيكوفا توندا نتيباني دوباتشون دلكما كينيا بر أماني نياتا مون كابو أماني مسلمة وساوتا دوباتي وساوتا تدوب غرغارا جدنا ميا كنياتا مون فينو نتي مالف جنان مسلمة دا حقرنا مغرغار مالك يجبرنا مغرغار إنيم تطانان Kanaafuu wanni jechaa jiru yoo asirratti qofa dubbannee sabir ragaa kanas fidannee isallee finna amansiisuudhaan dandeenye uummanni kan gargaarne qofa goona malee waan kun dhugaa nuun bahu jechuudha akka waan jibban wayita akka nu jalaan laalamne atis ragaa kee yookiin nu baaftee yookaan immoo ijarri isaan haasaanii boritti nuu bule manuma kee kanatti boritti nuu bule isaan haasaanii wal arganii waan kana mari'atanii yookaan amananii dhufan asirratti waan dubbatan dubbachuu lakkee hodhan dhaqanii isteetimentii baasanii asitti akka nu laalamu gochuu yoo ta'e weelkaam yoo hin taane immoo walitti deebina. Waan jedhu dubbadhe barakallahu fiikum ani yaadni koo kiyyaa dhaabni kiyyas kanumadha akka garee shaadaattis wallahu alam nambaa yoo baay'ee deemtan jechuudha waan tokko jedhee deemuu doktor hojjetan babbaa jira viidiyoo bani dubbadhu maaw viidiyoo bayi maal sisu ani niin baa naayyamaa shi doktor asle hin goolamna dheerensinu namuma isin Viidiyoo mubaarakaa hin goolamna salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ummata keenya dhugaa dubbachuudhaafi Tutugatu wakasa ana tarrafame jalqaba ana aranjira kuda jana kata kadera namichi ijolle da akwan group yo keessa gadifamani wusha malo wanjari nanjelan wallahi matana beechu dufani mullunya godan wan barbade barresi bonjeren takka arsi sagaleta shawa sagaleta wallaga sagaleta hadda sagaleta ilallatti duftani jeen hintaw deema narajeen abdila gasa sagaleta tu sare Malo nanjiran, entah unjanya ada itu, mali bi, gosa kuda nanti barre sauna itu, live ini dorgan, alana kan alana bera, ma ini nanjiran ini, itirim nen, asih isa kaleta, utsa kaleta tadi mana menjadi ntar dapat tuh ini, acira berpata di falan, acira berpata di bi, tadi duker rakasan, jennan, disa jalan lagi. Erga barbada di kota koi bayi na jadi na base dubbi kana kasi dubbi kuna katikate ay dalin raga toya gale aga beri sinjata no beri ga kate mana beri ni monur kajuru kana godatu dan ka chuda inni kun kaluma galatti obolese kanya abdi gasa ajala jirta wallahi rabbi si afaisu wannati tate arkana mati ste arkana dinati ste akka jira musanan ste rabbi si afaisu anil mana mati fi kubanawu Kubat darbe. Madana malale. Yo kacarra birrin akka aslin jedhu an bucusi wantan asli mana cokat devi kedu fevi aslin jadi dab suban turi araga titure tasgabbaye kanan asli akka carra mucakan namni jibbu danuda sitti erganisis mano to sisani isa sakan gargaramne godu ta disenan ofana jesan evidence qaba callisi dan jede oluma galatti yo kacarra wonni kun akuma sanate ani mo kalan jedha gababsati Mucada fi duga kennati jadi afaan bay dubbadhu yoo mileeni kudha jaha guurame jedhe yoo mileeni kudha jaha guurame jiraate ustaazonni keenya ustaaz faraanis ta'e abbootii keenya asli akkuma jedhe asli mileeni kudha jaha guurame jedha fixaatii
deebi'uun waan barbaachisu atti fakkaatu garuu dhaqaate asii wajjin fixa lakki yoo jedhame oo beellamannee boroo itti lachaan assalaamu alaikum waan fiteera. Carraan akani Dr. Abo gistaka Mr. Ramzan maal jabe ta gize taka miliyeena kudha jaha jettaniimi miliyeena afur itti guunnee fiiti kudhan makiinaan binnee fi kudhan isaan wallaanna hokkeerra waliin dhaabbannu kaa akkana walirra faamuullee makiina lama bitamee tabiraamu bakka ni gaa makiina lama haarawa bitame ni gaa bakka shut up ايش جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دمتش دائما ماكينه بتيجي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. أولا تجاجام نيود على تيتين جدي حرمات التكنف من اللي بنتي حواس اللي واموكي تنقلت ومسين جدا مشايكن يا متشعوات تاني دفتن اللي أستاذ فرحاني هندي كيس سنو الرئيس الرجرتن ماكين اللي والرجال اللي قالتوا ما جدا أما ندبين أبار قتي تنفكاتا مو بأوبسيناتيكو أوبسي دقيقتين بس وان دبين أبار قتي يعني بان دم كنا إمبي إبي إسانا من إمبي ننجرو ركو إسانا من إمبي ننجرو أكنا متقوتي الكان إدا ودما أستاذ أبازر فول ننجرو أبو صبر الدين فول ننجرو أبدي أرجع ولا ركسي وما كنا يدوم رجع أنجا مليون تربا كسنا جلا هنكتينا ننجرين هجم سياله هنكتير جنا نمو ببوي أم ركو قلي كارسي كنا رجرا ركو تناكيس أما لما نمتو كو الكاسون هنتاتو جنة يعني فابو صبر الدين اللي تربي كنا كيس ورب بجري مكون قرن قرطا ولد كان جنة ما دان كان أمان واني ساعتي سن أجر الراحة كأي إرجان سجلي كيسان نطفت إرجان سجلي كيسا إرجان تربة توان أصلينها سو كانت إيات تونا مو قرمكان إيات كولي كبر دولة أبي نما سجلي تو دبين دبسني والله نما سجلي تو دب عادة كيرا أستاذ فرحان بيكني يو عادة دفن دبين كنو هنگوان سني وفيك يا كيس كيالله تمنى وان سنة دامبا فتوم ملء وانا دانيمبا فنف دبين لينكني نه إنشادس وان سونكانا نما إنجم مدى ما يروح ولا إنه سنتي وهو دامبا ودا duraan dursine rabbi mucaa kana nuuf fayyisu daawaa isaati rabbi isa haa deebisu amantaa rabbi gadi isa haa kaa'u jennet inshallah eega ittaane ammoo hawaasni adda karama maraan karaa amantaatiin karaa sabaatiin karaa makamiinuu adda biyyattii san kufuu dhoggee baadhatee deemaaru kun filaqiiqaa huquuq isaa eeguun nurra jira kanaaf adda asli miti nama waa kenne qofaa miti hawaasni asirra jiru kun waan kana mataa arguu barbaada obboleeyyan kiyya koreen as jirtan Ustaaz Taahir namoonni biroo kaas jirtan illee warra koree keessa jiran hin beeku dhimma kana eega ofirra fudhadhaati halkan edanaa walii bilbilaa ganama addaan baasaa ragaa jirullee baasaa dhugaa jirtu baasa boruufuu namni miskiin illee wanni kun akkan gargaaramne taasisa rakkoo keessan nama kuffisallee nama gargaarisaaru kanallee kijibaa godhallee ammallee qiimaa ulamaa adi keessaa adeema wanni kun yeroo tokko nam tokko asirra sheekutiin akkana yoo jedhan ufi sheeka ta'ee fi miti baay'ee rifadhaan maali jennaan alulamaa warasatul anbiyaa wantana na sodaachisa kanaaf ulfaadhu galatoomi ilmi keenna asliinatillee obboleeyyan keellee galatooma amma jarumaa kenni borusa'aan ubeellamaati eddoo asuma godha qulqulleessanii waan jiru dhugaa jiru addaan baasanii haa dhufanii anis kanuma qabachuu barbaadeeti maali jennaan dhugaadha lolli kan kee amma ammoo abdiin ol bayi dubbadhuun illee furmaatan taatu maali abdiin kun abdiin hamma ammareef jecha Haydarii irraa waa lamaantu na dhufe abdii harkiin danda'u telefoona nama biraatii hoogganaa turee jedhe zini galara mijachiki amma ga ubeke asli abdina ammo arrakade milena torban najala hanqate dollar kuma shantami shanga fatame jede damana kenat agamtu yanqate maltu qabda jennan hangi sadi afurin jira milena torba hanqate jede inshallah tana keessa baane akkata jiru mara jenne akkasit addan kaani
kanaaf ammallee wanni asitti illee dhagee foonni gara biraatti dhagee foonni achitti illee dhagee nu harkaa wadhee waan taate waan kana hunda sirreessaa koottaa obboleeyyan kiyyaa waan silaa nu sirreessuu qabnu daa'imman tun waliin azaagaatti daa'imman ilmaan teennaan waliin azaagaatti gurra keennaafillee gurra diiniifillee gurra sabaatiifillee warri koree taatan waan kana sirri qulqulleessaa koottaa isiniin jedha ulfaadha jazakumullah galatoomaa ulfaadha makkush isinoo maal jettan Guramni bar dubartii kabune astaawi jirra sila dura dubbachuu qabna akka dubartiitti dubartii. Ifama intala ilmaa dhiifama rakiyya. Dura dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo hunda keessanuu. Ani wanti jechuu barbaadu miliyoona 16 jechuun maallaqa guddaadha. Maallaqa guddaadha akkasuma immoo gargaarsa baay'eetu nu eeggatu jira. Gargaarsa uummata keenya Arsiidha. Ummata hedduutu buqqee ummata kumaatamaan buqqee akkuma beeytanitti jechuudha. Tokko sanii Hamza muyit godhadhu. Hamza muyit godhadhu jaartatti dhufe. Hamza katambarri cufaa jira isaa muyit godhu. Dubbadhu muyit sirraa godhe. Yalla dubbadhu buuse. Wanti nan jechuu barbaadu miliyoonni 16 maallaqa guddaadha. Wanti nan jechuu barbaadu tokko yoo jiraate inni as jala jira abbaan dhimma as jala jira. Silkii harkaan qabatuu hin danda'u jettanii namni biraa silkii harkatti qabee fi namni bilkoos irra kaayamee gargaarsaaf miidiyaa kanarratti bahee hin dubbata jechuudha. Ragaan erga baheefu ragaan dhufee koree caala isaatu beeka. Maaliif jenna baankii keessa maallaqni hanqa meeqa akka jiru saahiba caala haadha ofii caala abbaa maqaa isaatiin guurrameetu beekaa jechuudha. Saniifuu inni as jala jira reefullee ol seenee jira. Ol seenee jechuudha akka maakitti 16 miliyoonni hanqanni kun naa hin guurramne takkiin immoo naa guurramee jira. Yoo naa guurramee jee wassalaama dubbiinuu ragaanuu fidamee innis kijibaatee uummanni kunis booroo akka namatti gargaarudha balaala. As biratti namni ganaafillee nama gargaaru hin ta'u jechuudha. Maqaan hawaasa musliimaa bal'aa kanaatu baduu hin qabu. So yoo ka guurrameef ta'e naa guurrame garuu itti naa ida'aadha. Waan kana godhachuu barbaada. Namni beekte kaayyoo qabaachuu danda'a. Waatti godhachuu waa hedduu yaaduu danda'a. Isaatu beeka. Itti naa ida'aa jee namni abbaan barbaade asliinis ta'e mubaarakiinis ta'e nam tokko dhorkuu hin danda'u. Uummanni waan barbaade godhuufii ni danda'a. Ayyoon fedhee galchuu danda'e namni qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasii tokko kan lammaffaa immoo lakkii waan takka miliyoonuma 5 qofa 6 qofa naa guurramee hajee afaan isarraa ka dubbatu ragaa qabdu sana asli as baasiti garsiisi jechuudha. Akkasii jechuudha. Ol baasaa isa as jala jira waan ta'eef kana dubbachuu barbaada. Bikka abbaan dhimmaa jirutti osoo wanti kun dubbatan maaliif koree caala isa abbaan dhimmaa isa namni rabbi haa fayyisu dura dursoo wallahi rabbi si haa fayyisu waan ati sirra gahee kanama tokkotti gaddinee jirra. Garuu hawaasni keenya maallaqa guddaa barbaada. Hawaasni keenya kan uummanni keenya bal'aan jechuudha. Oromoon immoo firan qabu nu malee yoo waliin gargaaree. Damarroonni illee abbaa manaa keessanii arsan zayitiitti naqraa jedhamee makkuun irraa gorsi sodaanne. Amma nama gurguddaa jira qoy. Dhiifama astaafu. Yalla nagatte eshi. Carraan abaazar daqiiqaa waliin gaggaaba akka waan kana. Galatoomaa kan jechuu barbaada yookiin danda'amteenu galatoomaa carraa waan naa kennitaniif. Eshi hayyee Ustaaz Barahaan hunda caalaa isin xiqqashoo faamiliidha natti fakkaate wanni isinit dhamadhumaa inni jechuudha. Ani wallahi nama kana nama islaamaa obboleessa kiyyaa miti ijoollee amantii walitti hin qabne iyyuu ta Oromooti miti tama amaaranii kanaayyuu walitti hin buunammoo jarri yoo tasa dhageettan aslii xuruu sabnuu jedhe. Maaliif nama hin ga'u? Daardiin barii namallee hin ga'u hin naafullee argata namaatitti wallahi hin naafu'an. Garuu gizee xiqqashoo dhiibbaa wayii uumuu hin danda'u. Wannoon kiyya sisiidha lapheen kiyya kun hinaaffa fi miti amma. Amma maaltu naa ta'uu didee uummanni Harargeen lixaa buqqaara, Arsiin buqqaara, Walloon buqqaara kunoo guyyoo torbaan kana keessa jechuudha. Osoo rakkoon meeqanu eeggatu mucaan kun wal jala suuraa isaa kan duraan kafallee ilaaluu dadhabne. Amma wal jala gadhiifamaa raaga sheekonni harka jala irratti jechuudha. Ani akkaataa namni miidiyaa kana tarkaanfatuun jala tarkaanfadha hin beekaa. Akkaataa itti nama hordofan nama qaban viidiyoo xiyyeetan eeggaddaa san dhageeffadha waan kana laala
أنا كذا إتنام كمان جد مرة كمر ما كبر قفا بيكا جلا هردفه جلا ديمه بقى أبدونا مانجرا أما تكفى وانا غوتاني بديبلوماسي أدت سنتي متى فيديو كنا ورابنا مجان أنا بقول لك كده مجان سون جوهادا تيك إيوالين كابيني أثمت فينا وانجرونا تهمي لما غورسا لما أجايومتي يونا أبالله كما كأنتي علماء إمام مزيد ولا أبانك يا مزيد لما أنا المرة موجودة ربنا جل ثاني شيء كذا يقولون أبا ماله سنقارب بيجارو إثنتي مثلاً جارو أكون أما هذا ميديا تمتي مجان لجو مهيمي ويتي المربي نما قد ربي جلته تيكي كابيني أسمت فينا ونجرسون أكمل يعني بديبلوماسي في تأثير كيسمان نتيما أني إنسرت أما كلنا تأثير ديما جرو كان الإنسان فينا يجوا شفاف فنه كلامتي يو كرا ديبلوماسي فين أمو تيمو يجوا ستيبل تيانو إرجع غرغار سكون إرجع لباتي سدان أرفان كنا برين ملينا كرجها في كوما إبلا ما في كوما ترباتني جا في برين إبا أفوري سجلي في سنتيم ترباتني سجلتو أكاونتي إذا ترسين كباية مالين بيتام اللي جرا كان بيتام تنجر ملينا أفوري شانين كبوان لما جود دلنا كبيتام إسو هابيتو ركوميت شتينا ما كذا ثانو إتيانسو مانا يالا ثانيتي بري ملينا تك قافتا سالي رايو مانا يالا تسبونسراتي حاجة مكة كفالي حاجة مكة من يالا رادنده إسو منا إفيدنس ألين هنده إفيدنسي كمان شافي راتين كرتي ماله والله اللي كنا بكبري توانتي ماله توك لما تا ريفر وانجر مكانا دبي أكا قافة ترومو بينو تنده بزنا إيسا إرقامي ميتي ميكا قافتامي إلا المباركي وقاك ورطوكو بيخان وجينيان والله ليشو أخرى ورقان دبامنان سنقالي متي كان أدباسا فيدا يو واني أنجر كن صوبتاي نمني تكا مسلمني تكا بري تكا باسنا أنا تو كوباكي يكبر غورا مليون سجل 100 مليون سجل كاليك يباثي أنا الرا كفلا بري تكا غرغارينا يو واني كن صوبتاي Abdi kita kasih jalan kadi buat Abdi nu pera Abdi kalca. Mube, tay ana bari hojin hojjechuu deema. Tay. Asli. Altaka asli erganatti dhaammatteeti waan natti dhaamte keessaati. Waa'ee natti amma waraqaa jettu I think riifarri illee gaafadheenaa riifarri illee naa barreeffamuu hin dandeenye mana dhuunfaadha waan jedhe wayina fakkaata kiidallee. Abdi ababa darbi gargaarsa irratti hirmaataa turte hayyee dubbadha. Garuu ammoo waan Video waraabuu dhaqaa jira yoo gidduu kana barmoo iftaan. Miyuutu waradhu ustaadha dubbataara dubbadha ustaadha. waan turkiidhaan erganiif hundayyuu natti ergee jira PDF isaa kunoo kaleessa deengadaatti naasa'u ture garuu naaf hin banne qo'ee har'aas irratti bane waan ta'eef teelegiraamii kana yoo naa bane sana agarsiisuu danda'a birrii gaafatame wajjiniin jechuudha. Turkii irraa wanni dhahee irratti rukutamee waan garaagaraa godhamee doolaara 55,000 fi meeqa nanja 55,400 jedhamee natti ergamee jira. Walumaa galatti ani gama kiyyaayyoo sana agarsiisettani sana keessaa telefoona waan agarsiise birriin isaa mul'ata. Yoo arguu jirtan birrii isaan beeku bakka birriiti kuni bakka birriin agarre konkolaachisaan noofe mee bakka birriin ergee kaameeraatti garreecha. Wadhee banamee kaameeraa. Sagaleen keessan bade. Nagaamu sagaleen? Osoon konkolaachisu PDF sana dubbise waan ta'eef konkolaachisaan jira bakka birriin agarre meeqa siin jedhani mee birriin jennaan bakka isaa keessaa kutee bakka na kenne 55,400 kan achirraa barreeffamee fi biyya sanarraati jechuudha Turkii irraati. PDF isaa guutummaa zira naaf hin buufne malee amma kun naa buusee jira. Banaan jiru na fakkaata maal bilbila kiyya xallaqe ta'e hin beeku. Walumaa galattuu as jira wanni isaan jedha wanti hundumtuu kan ittiin yaalamu birriinis kunoo hin jira garuu wanni amma jedhame sirriidha. Inshallah ta'ala akkuma jettanitti goonee akkuma haasoftanitti dubbii kana haasofna garuu ustaata gurguddaa jala jiru maal akka jedhan beeku ustaaza walii fi Sheikh Abdusalaam Khadirtu jira jedhan jala jara nu gashi nun bakka gadhiisnee fi dhaggeeffanna barakallahu fiik. لا اصلي تكفى استاذ اولي قلنا قالشي استاذ اول بابا دربا ايشي لما فاوني بكمو ابو اما دبي قال سريس اسدي بسني
laal tokkoffaa Abdii Raggaasaadha dirqama gastii kan ol seenuu qaba waa lama keessa tokko gochuu qaba asli yoo dhugaa barbaana ta'e takkaffaa dhugaadha rizaaltiin wanni si bira gahee kuni daataan kun sirri dhaqee fudhateetiin dubbiyaate gabaabsu lammaffaa lakki kun dogongora nama barbaadannaa godha koreenaa godhaati boru ganama statementiin gadi bu'ee hisaabni dalagamee dhugaan keenyaaf haa bahu yoo kana hin taane bilaash asii achi deemaa walla waan ta'eef dirqama Abdii Raggaasaa dhufuu qaba jiran laazim. As carraa nuu kennitanii. Isinii kennina obsa. Abdii Raggaasaa meeti. Abdii Raggaasaa dura hin ture jiru. Okay, kuni murtiin homaa rakkoon qabu gaafii keetii fi Haydar. Yoo birriin an jedhu kun soba taate wanni anaasa soba taate dhufeetu ija ummataa duratti na salphisa yoo soba taate. Yoo ani irra kaa'e ummata nama 17,000 kanatti ammoo birriin guurama ummanni keenya miira keessa galaa hin beekanii sanuu maashaa Allah qimamiin mana madaam kun miira keessa galaan daaba mormarraa gurguratee namaa kenna nama 20,16 jira galee lakki wanni kun sobaa jechuun birriin inni barbaadu sun mileen sagalee sun ammuma guuramu takka yoo wanni an jedhu kun immootu haga firee xaafillee taatu dhugaan keessa jiraate hin miliqaa jechuu seenee gargaarsaaf seenee bar lakki wanni kun sirrii miti meeqa guurame meeqa si haqqate jennaan bu'e bar mana ustaazatti kaleessa galgala mileena 7 na hanqatee jedhe bakka biraatitti mileena 5 na hanqatee jedhe amma na biratti mileena 4 na hanqatee jedhe ani homoo maa jedhaara mileena 7 irraa hafaa jechaa jiraan yaalaaf ga'ee fi 7 irraa hafaa jechaa jiraan dubbii kana isin walitti araarsa barakallahu fiikum. Asuma jira Ustaaz Awwalin guddisi Abdii obboleessa koo kootuuti waan jiru walbaan tagaafatna. Dubbadha. Kootu obboleessi kiyya Abdii Raggaasaadha waan jiru addaan baafne yoo dogongora leete boruu gabbaasna yoo dhugaa ta'e ammoo asuma irratti waan jiru lafa keenyeeti biraa deemna amma wanni hawaasni keenya osoo Ustaaz Awwali hin dubbatin beeku qabu wallaahi wabillaahi watallaahi obboleessi keenya Abdii Raggaasaadha waan miidhamuudha daangaa gahee jira wanni beeku qabdulaa obboleessi keenya miidhamee jira wanni hawaasni gaafataa jiru ammoo haqaa fi dhugaadha biri takka saatu lama saatu Balaati dargi yang kakatani balaa ibiddaati gubbama kana zayitiin xiqqoonno malee gadi seena yaani dhiisi ofirraa mana yaalollee gaafadhe san doktora caalaan beektu ani doktoruu nannagirraalo doktora isa yaale dubbise sagalee qaba waa hunda qaba evidence ani waa malee nama dhodhabadhu nama guguddaa dura ifi ati hiriyaa kiyya sheekkotii olamaa gurguddaa kanan qabrii qaba akkatti duran dhaabadhu ija babaasee fannaati maraattuu nan ta'e rabbi jedhi dubbadha ustaaz assalaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك يا سنونا قاجرتو راسلي الراجل كبير عندك يا سنونا قاجرات حياكم الله جميعا. طيب يا روغري وانا أبان للدبلو كبدي ديوان أبان زاري اللي فرأتون أرى ولين تارتينو فيديو إيه واني أنجل إيه في waliigalatti wama lama dubbadhee deemuudhaaf yaani tokko wama duraan irra turre namni wagguu shaadaa qabatee jedhanii Abu Mu'aaziin faa nafaa Ustaaz Farhaaniin faa garee shaadaa faa jedhaniiti maqaadhaanii haqiiqa dubbachuudhaaf gaaf duraa gaafa wabbiin isaa fayyadu. Ayyee dubbadha sanillee dhagayan akkaawuntira kan zayini Abu Mu'aaziin bira $5,000 jiraayyan. Anu fuma rabbi bar odu kana madu fenati memale ani barbadu haye tuwa walizi makaka mtanibi. طيب تمام وليقالت على كل حال قافا واني كن الرقا وربي نساء فيسو مدلع في ربي ساء اقولو واني كنا مهندا قرانياتي اكما واني سنرق بين قلقلو مساني نتي حقيقة دبتشو راف اني فودو اللي واهندا هندا جيني ارقساني امو واني كم واني network ini tinggal network ini susah lah orang ini nak rasa susah fatih kul fajar sana ustaz network ini tinggal orang anak kami mau isang kami Bakka isaaniitti koo dadhabaadha inshallah xiqqoo Anuma qabee lakkii isaa dhuma qabee. Sibira nagaa.
Maka ambarana jaalala keetu na qabaara sitti tan xalaxalameetiin fammasuu fedhataatiin beeku. Nama tuyidiitii godhee kan sidiisa taate ani hin beeku barana wammaa ati dubbattu gurbaa inni oofti jenna. Abbar wallahi namumatu yu akkam taana waan kana hojii rakkanne jedhee na dubbisa malee akkuma qabu bar irrafa. Rafee inboxi malallaala. Hin shakka garuu jala deema. Amma kana jala deema. Dubbiin garaana nyaatte tuma jala deema. Ani maaltu na xibii na qabsiise sababa Heydari. Anaaf Heydar waliin jalan. Heydari makana kokkee qaba jedhee jala deeme. Viidiyoo poosti godhee maxxanse miliyoona 8 barkaase Heydar. Gudii nu godhee bar. Akkama abbaa isaa miliyoona 8 poosti godhee maxxansaa jedhee jala deeme. Amma mootu osoo asiin uummanni kumaatamaan buqqa'u walloon akkasii namni dhumu harargeen arsii namni dhumu gizee wanni kun ajandaa ta'u akkamitti lubbuun nama tokko ka Oromoo miliyoonaa Qeessaa wayii isinii hima bakka kanatti nama wayiitu nama ulamaa ati isheen deeban si'a. Mallaquma wayyaa waliin suuqii namaa boorsaa ofii fuudhanii salaatee dhufaa. Meeshaan kun asaa taa'u jedhaniitu. Ustaala neetworkii sirreeffatanii. Ustaala malaga sirreeffatanii. Shaantama waliin meeshaa. Kinkii sirraa inatti fakkaata yoo jira. Mallaqa olii qabanii deemanii. Sirreeffatanii qo'a. Simmana jirtan. Viidiyoo banadhaa ka. Neetworkii tuna dhibu jira. Doktor Asli jidduudhaan simbaha. Barakallahu fiikum. Yaadni an dubbachuu barbaade gaafa duraadhaa waan kana ni goona jenneetuma yaadaa turre mari'anne illee akkuma inni kun argame yaaduma amma isin kaaftan kana kan dubbanne karaa ummataatiin deemuu qaba akkaawuntii. Yaa Rabbi. Tayyib baneetiin jira kun amma. Yoo neetworkiin na darbuu baatee fi dhagaame rakkoon qabu. Waliigalatti gaafa sana akkas gochaatiin turre laakiin nu durfameetiin sila akkaawuntiin isaadha maxxanfamee waan godhu dhabnee callisne san boodaan akka garee shaadaatti nuti gadi baanee ofii keenya wanna hojjenne hin qabnu akkuma nama dhuunfaatitti namnuyyuu qarqaarsa irratti qarqaaraa yoo jenne malee gabbaanee akka garee shaadaatti nu jira sababni isaa wanni kun yeroo sanitti nun quubsine waan ta'eef achi asii wanni kun eega deebi'amee wanni kun akkana jedhame ammoo namoota itti himnee turre abdiitti illee himnee jirra addisuutti illee himnee jirra karaa koree ittiin deemuu qaba akkaawuntiin duraa sunilleen mallaqni hagam akka galee fi meeqa akka bahee kun hundi isaa ramadamee wanni hanqatee miliyoona 100 illee haa ta'u hin yaalama abdiin yaalamuu qaballeedha garuu ammoo akkaawuntiin hoogganamuu qabaa jenneetti ijoollee biyya keessa jiranii dubbisaa turre erga sana ijoollee yaaman illeedha xiqqoo isii waliin galee natti fakkaata ijoollee wajjiin achuma irratti xiqqoo isiidha ofirraa dhiifne nuti amma ammoo akka wanni an dubbachuu barbaadu xumura irratti amma akka furmaatatti deemnuu fi isin mataan keessan atilleen Dr. Asliin illee namoonni biraalleen namoota gurguddaa biyya keessa jiran dubbisaati koreen ijaarame sun abdiidhaan akkaawuntii isaadhaa as kenni jedhanii ergasanii ammoo waan achi keessa jiru hubatanii baasii waan ta'ellee hubatanii waan hafe wanna haganaatu hafe waan haganaa barbaachise jedhanii haa dubbatanii riifeeriin illee qajeeleetiin haa barreeffamu hospitaalli illee haa gaafatamu biyya alaatiif waan barbaachisu miliyoona 30 illee haa taatu waan qarshii guuramee fi baasii baafame guutuu to'ataniiti haganatu hafee jedhaniiti wanna haa jedhani irratti illee abdii hin waaminaati isallee irratti arrumatti kaataniitiin arruma wanna hin jedhina suutaa gara harka keessa qabadhaati haga dandeessaniin osoo akkana gootanii waan jedhu yaadeeti. Biyya keessa kun namoonni garaagaraa jiranii namoota gurguddaa jiranii namoota kanneen itti bilbilaati akka akkaawuntiin to'atamu godha akkaawuntiin haa to'atamu wanni keessa jiruu fi wanni baafame kun hundi isaa haa wanna jedhu erga sanii ammoo waan hafe irratti uummanni haa hojjetu yookaan ammoo akka kanatti yoo itti fufame waggaa irraallee xumuruun hin danda'amu inni illee yaalamuu hin danda'u akka kanatti sababni isaa akkaawuntiin jallisifamee maxxanfama haga yoomitti itti fufa daangaan qabu jechuudha. Kanaafuu har'aa fi akka amma heddar jedhallee osoo hin taane asli Dr. Asliin illee akka namatti muddusan har'a kana hin kadhanna suutumaa jedhuutiin nuti illee mootummaa dhaga'u jirra
asli birallee dubbii akka geetten beeknu hamuma dhagaatiin turre harka keessa qabadhaati warra biyya keessaa dubbisaa jechuu barbaadeeti. Baarakallahu fiikum tanuma yaanni kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أول قيل فما دي فما ودا وجي والله سنتي لدي دبي. أما يو أبدين في هيا من كنني استثمنتي سباسو وانجل هندند متكا إنني وانجل أمكان رجال ليوت رجال صوب ليوت صوب استثمنتي هيا ما كي جامبروجين إني بافني أيو إني جتشن كنني أسيق بوني تمان غرب راد مندند لازم هيا ما كنو أيو إني هيا من كن استثمنتي سا نمني شافي وانتو انجرو ندند مرور كذا. هايدر كيسان غافچون دندنيو وان كان ما در كما سرتني دفو كبا. يو سانغوتا هندند امركون انجرو يو كيسان غونا حتى أصلين نونا كغري شهاداتي ما توان كان غوشي دندتني. إيه سنتو جرا نونا كلا غري شهاداتي أكما أورماتي جرا نتيجما على تينيتو لا أكما جلكبتي دكتور أصليني إسني ساكا كوريتي أكجا وان جلكبدن كنا أوتو إني ستي بالبلي آتيس كيسان دبتني وري كوري وان كان غافتا يون نيجري تولي جري ودي دي مويو دبنيو مالفا مو مكاني نوتي هرا أستاذ فران نوتي هرا والجنين نمشان جهاني تأودي